هاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أشما هركفونك وجامسودا جالكمتوتا هردوتوتا فيسبوكي كوترا سلامتان تيا كان جالالا كان كوجادا بك جرتني سناجا ساكام نجا جرتو فيا كيسني بقى جراتني روحنا نسنجا أجرو غارين سني فواي چودا ناموني بايا نكمتي فريندي فيسبوك ينيا dhoofachu dandeenya akkanuma tokkollee nu yolaan argine haala kamiin dhoofachu dandeenya warri jettan jechuudha فريندي فيسبوك keessanii dhoofachuudhaaf internet keessanii galtu jechuudha internet yookiin Google Chrome yookiin internet harka jechuudha fakkeenyaaf internet irratti na argisiisu jechuudha internet keessanii galtu haala kana yeroo internet keessan galtan jechuudha bakka searchii kanarratti jechuudha asolitti jechuudha bakka searchii kanarratti jechuudha facebook.com jettanii barreessu jechuudha Facebook jettanii barreessitu jechuudha haala kanaani achi booda com jettanii barreessitu haala kanaan jechuudha facebook.com jettanii yeroo barreessan jechuudha irratti kilik gootanii egaa haala kanaan isinii fida jechuudha yeroo haala kanaan isinii fide jechuudha asirratti jechuudha kana walaa kanarratti jechuudha kan Facebook irratti kilik gootu achi booda jechuudha emailii fi paaswoordii keessa sin gaafata emailii fi paaswoordii keessa itti guutu jechuudha anamma emailii kiyyaa fi paaswoordii kiyyatti egaa guutu isinis haala kanaan yeroo isinii fide jechuudha emailii keessanii fi paaswoordii keessa itti guutu jechuudha dhaawusaa emailii kiyyaa paaswoordii kiyyatti guutu egaa achi booda jechuudha yeroo haala kanaan emailii fi paaswoordii keessatti guutan amma kiyyatti guutatan jira jechuudha achi booda login ishee toona kilik itti gootu jechuudha egaa haala kanaan isiniif seene jechuudha Facebook keessanii yeroo haala kanaan isiniif seene profailii keessan gubbaa hidhattu jechuudha yeroo inni haala kanaan yoo haala kanaan isiniif fide jechuudha nootuna hojii yookaan irratti kilik godha achi booda profailii keessan gubbaa dhagaa jechuudha yeroo haala kanaan profailii keessan gubbaa dhaqxan kilik irratti gootu achi booda jechuudha as gadi buutu jechuudha friendii keessan bira buutu as gadi egaa jechuudha asirratti akkuma argitan friendii kiyya jechuudha kun ammoo friendii 4,965 kana namni hin argu jechuudha amma ni dhosseetan jira jechuudha isiniif galee garuu nama 4,965 qabaa namni tokkollee hin argu nama mootaal friendii walitti qabnu yookiin nama walitti qabnu yoo taate malee jechuudha fakkeenyaaf jechuudha friendichi dhoofachuudha friendii irratti kilik gootu bakkuma friendii yookaan irratti kilik gootu achi booda jechuudha amma kiyya waan dhoofamaa ta'eef jechuudha asirratti amma akkuma argitan friendis jetti asuma irratti immoo harka mirga irratti onelimi jetti jechuudha qulfii fakkii qulfii ni argitu yaada amma kiyya waan dhoofamaa ta'eef onelimi ta'ee jira jechuudha keessan garuu dhibbaan dhibbatti public gubbaa jira jechuudha warri hin dhoofatanii keessan jechuudha kun haala kanaan asirra jira jechuudha yeroo sentan haala kanaan asiniif jechuudha asirratti friendis asirratti public jechuudha asirratti nama hunda arga jechuudha dhoofachuudha public kan gubbatti kilik gootu achi booda more ishee jettanii kilik itti gootu egaa achi booda jechuudha haala kanaan public friends only fakkii qulfii tan argitu jeenaltii qaba jechuudha ishirratti kilik gootu egaa haala kanaan amma dhoofamee jira jechuudha namni tokkollee friendii keessan arguu hin danda'u jechuudha egaa haala kanaan friendii keessan dhoofachuu dandeessu barumsi keenya kanarraa asirratti raawwataa barumsa biraatiin yeroo aga walitti deebinutti nagaannaaf jiraadhaa barnoota gaarii isiniif haa ta'u viidiyootti ilmaan Oromoo hundaaf sheer godhuun galatoomaa waan hordofaniif baay